Abiy Ahmed isaatu nama jimmaati malee jimma Abiy Ahmedii miti. Irra deebi'eetiin jaawaan kana. Jimma ilmaan Oromooti. Jimma lafa Oromooti. Abiy Ahmed akkuma nafxanyaan tokko gartee jimma keessa dhalatutti dhalate. Dhumate. Bashaashan isa deeggartullee hin jirtu. Kanaaf Abiy Ahmed gartee jalqaba gaafa dhufu dhiiga Oromoodhaa dhoysee jirjiirama kana qeeroodhaatu fidee jechuu quudhaa dadhabbiidhaaf haadhatiyyaattu gartee ani kingidha taataa nugusa taatanaan jettee nugusni hin jiru amma nugusni Minilik faadha laal nugusni Minilik faa turan kutan namtichi kun haatiyya nugusa taati maaliif je'ee gartee karaa Minilik maaliif qabate haatiyya nugusa jettinaan haati nama hundaatu ilma fiitiin xayyaara oftanii jettiin waan gaariidha hawwiti haati ilmoo ofiitiif ati addunyaa bulchitattiin namuunuu ni jette haati hundi yoo jette tokko irra nama buutiif kana gartee haadhatiyya je'ee kiyyaan kun kiyyaan haadha malee abbaan beeyne kun Oromoo dhiiga Oromoodhaa hin qabu namni dhiiga Oromoodhaa hanqa misqaala zarraa qabu dhiiga obboleeyyan isaa akkana gannaqamee jirjiirama kana fide silaa waatii qollee dhugaa hin dhoysu silaa yoo miidhallee dhugaa isaanii lafa kaayaati silaa miidha ture. Duuba haati isaa sun duunaan gurbaan kun namni inni itti hafe duunaa sana gubbatti jaartitti hafe. Namticha kana jaartiitu akka fedhe ifiin fedhe godha. Jaartii gartee galgala haawiyaa irra huccuu uffata haawiyaa irra godhatu dudda isaa kana jimbilfateefi. Namticha hoggoonni takka dhufte gartee lafa gaffiiguu bare. Kuni haala inni itti mijjeeffatee gartee kingummaa isaa tan itti mirkaneeffatee ilmaan Oromoodhaa kana daameej godhee olaantummaa isaa tamini ligsan nurra deebisuudha. Kanaaf immoo kun egaa waan ta'u miti maaliif rabbiin dhukkuba kana fidee dawaa jala fide jedhan gartee rabbiin akkuma gartee doktor Tanakaa fidee caffee raammis jala fide Abiyyillee fidee Jawaar Mohammad jala kaaye. Khillee fi dhagaa abbaa mooyuu kana inni nuuni beeka. Namtichi kun ni doomaadha malee Abiy Ahmed kuni ni donqooroodha malee namticha gartee bakka deemetti namticha miilli isaa bakki inni dhaabbate magariisa magarsu bakka deemee irraa lafa dhaqee irraa deeme roobni roobu kana ni mo'adhaa hogga jiru namtichi kun ni doomaadha malee jaartii keessaan haasawa malee waa isaa miti. Ilmi namaa haaliif je ar'aan tana gartee Jawaar Mohammad itti filaalu. Jaartiitu gartee hawwii akkasii qaba malee tun hawwii Abiy Ahmedii miti. Misini galeessin. Ani wani na rifachiisu. Namni hedduu na rifachiisu dhugaan isinitti baay'ee. Warra gartee ilmaan hiyyeessaa ha gartee isaan kana jala bitamee xibsii takkaan waan inni godhaa ji'een godhuu kana akka leencoo baatii haqabsoo adda bilisummaa uummata Oromoo tana keessatti umrii isaa guutuu fixee wallahi lazim ani dhiifama naa godhaa leencoo baatii san niin jaaladhan turan akkana ta'a jeetillee hin eeyne leencoo baatiidhaa special program jedhanii jechuudha Washington tanatti nafxanyoota wajjin taa'ee waan inni haasa'e bakka inni irra jiru kanaa wajjin waan wal faalleessuudha. Edaa kaleessaahu uraa takka yoo arganne yoo uruma takka arganne ja'anii qabsaawaa turan malee dhiiga Oromoodhaa akkanatti laga yaa'e. Oromoon lafatii irratti anaa muree murteeffata. Oromoon lafatii irratti hayyama keessaniin malee nyaadhee dhuguun fedhu ifiiniin hayyama kiyyaaniin nyaadhee dhugaa jettee gaafii mirgaatiif gabbaatee karaa makiina irratti rasaasa wayyaanidhaan nyaattee jirjiirama kana fidde ar'aan tana isin gartee san dagattanii deemtanii jala galtan. Amma ijoollee teenya ijoollee especially ijoolleen shawaadhaa tagartee akka Birhaanuu Leenjisoo Tunfaadhaa fi fakkaattonni isaanii laal ummanni Oromoodhaa leencoo lataadhaan ni komata dhugaan isinitti mani. Leencoo lataadhaan ni komatti Oromoon wanni komattuuf maali? Biyya gurguratee jedhanii komatan. Leencoon biyya gurgurates hin jiru. Leencoon ni sobame. Sobasan Oromoon gartee biyya gurgurattettiin dhugaadha baga jetteeni
nama yeroo sani gartee mata qabajanii if dura kaanidha. Leencoon lataadha. Itoophiyaa fudhuutii bulchii jedhaniitii gartee lakki Itoophiyaa fudhee an uummata kiyyattiin hin deebi'u. Oromiyaa malee jeeti meeqoo hayyoota na duubatti hafaniin gaafadhaa jee dhiisee biraa deeme akkasii mallas zennaawiidhaa maqaa Itoophiyaadhaa fudhate. Sanitti gartee bara meeqa gabrummaan nurra turuu dandeesse jechuudha. Oromoon duuba san ilaa irraan tanaa homataa jirti leencoo lataadha. Ilmaan keenya ilmaan Abiyyi Ahmed qubatti laachuu ta'an laalaa ilmaan goobanaadhaa jedhanii. Adda duratti ilmaan Abiyyi Ahmed quba laachuu jiraatan. Nama hanqana hin beekne namtichi kun. Nama aangoo jaalatu. Haadha xiyyaatu kingii taatanaan jee biyya tana fuudhee kara kingii deebisuu deema. Ilmaan Oromoodhaa kana torchi godhee. Namtichi kun namticha nyaara haaddate ka gartee baala irratti akkasitti xiqqaatee salphate harkan kannatini ammallee. Harkan kannanne. Hiyyaadu waan ta'eef ummanni kun marti ummanni Jawaarii beekun waan isaa beefaa itti fakkaatti. Maaliif qalbiin qabure? Qalbiin isaa duuda baddeedha. Namticha kana bakka jirtanii obboleeyyan kiyya isin hundinuu irra duulaa dhabama goobanaa bifa jirjiirrate haarawaa turutti dhufe waan ta'eef bakka itti osoo hin jirru jechuudha. Waan jala deddeemtu nan laayinaa balbalaa fi tukaana garte balbalaa fi tukaana gosummaadhaan deemtu kana takka Jaafar Alii gosummaadhaan hoo ta'ee ijoollee humaan beene ijoollee maayyimii walitti qabatee deemuun kana hin laalinaa kuni waa takka hin asaru kun maaliif hin asaru isin jee kaleessa amma gaafa doktor Tanakaan sunii fi Kiyyaan Makarajaan Minisoota jiru sun kamaal galchuu nu fuudhi rabbii jii kamaal galchuu nuti si jaalanna kamaal keenya ati gootaa ja'achaanii turan. Ijoolleen takka jazbaan tagartee gosummaadhaan deemte jala laayikiitti ol haraa turte. Arra santuu arra jimma dhufee taarsi dhiifte dhugaa agarte. Ijoolleen sun goobana akka taate adda baafattee jirti. Amma ijoollee jimmaa takkaatutu ilillee ol haraaf. Santumma ijoollee tan akkana godha. Ijoolleen tun ijoollee yaaddoo miti. Dhagayaa jira keenya ol isinitti maayi. Goobanaan walirra xiqqaa fi guddaan qabu. Goobanaadha. Nuti haadhaa fi abbaa keenyaattu nadhii gammadaatii fi elemoo qilxuutiin nu guddise. Xuuxxoo keessatti maqaa elemoo jedhu, maqaa jaarraa abbaa gadaa jedhu, maqaa nadhii gammadaa jedhu, maqaa maammoo muzammir jedhu itti nu naqanii aannan wajjin nu obaasan. Nuti gosummaa nuti gandummas hin qabnu gosummallee hin qabnu. Oromoo takka itti amana nuti ilmaan Harargeedhaa. Hin jiru namni takka akka baasa Jaafar Alii faan nutti baasan kana namni nutti baasee hin jiru. Amma ijoolleen goslaa Jaafarii wajjin gosaa ifitti qaanfatti dhugaan isinitti himan. Hogguun amma kana jedhu ni qaanfatti ma jiru takka dhugaan isinitti himan. Maaliif aboo kun darbamaan maqaa nu balleeyse maqaa gosa teenyaa balleeyse jedhan. Jedhanii itti qaanfatan maaliif gosummaan beektu ijoolleen alaa warra gartee xiqqishoo gartee warra gartee Jaafar Alii madaabara naqee as gubbaa kaayatee deemuun kana malee hin qabu waa takka illee gosummaa hin qaban ijoolleen alaa. Akkanaa kun nu keessa qofaan hin mul'anne barri 2020 kun bara baasaati jira keenya dhugaa sitti mayi. Bara gartee koronaa vaayirasiin addunyaa irratti dhufee koronaa Harargeen dhufee koronaan Arsiidhaa dhufee Jimmaatillee dhufe bara ajaa'ibaati. Waa hedduu arguutti jiraanna. Kuni bakka hundaa qaba. Baga qabaanne nutilleen bitamtu akka Jaafar Alii kana baga qabaanne hundaa qabna nutilleen. Isin galeeti. Ittiin boonna haa maaliif hamaan nama hamaa hin qabne jette Oromoon. Isin galee heddummina keessa loon hedduu keessa habeellaan jirti jette Oromoon. Isin galeeti. Kanaafuu akkana kana qabaachuu nuti itti boonna. Amma isin galee ni guruppii takka ijaarratanii jiranii karaa Kanaadaatii fi Astirooliyaa kana asillee ni jirti. Hundaa'u eeguttiin jira. Dubbii qabatamaadhaan inni isin dhufuu jiraadha. Kana gartee itti boonna jechuudha. Gartee hunu arsiinis xiyyaa tana arsiisan qabdi. Sigileeti. Jimmas ni qabdi kunoo shamarran takka faatu as keessa jira gartee. Warri kun martinuu warra yoo qorattee yoo kamalee qoratte hundi isaanii zooroo meedi'iin
Kana warra asirraa uumame dhugaan isinitti himan namni Oromoodhaa hadhiigni ilmaan mee akkanatti ija guduunfadhaati mee akkanatti ija guduunfadhaati hiriira guyyaa jaasa yaadadha waatu adda isinii baha jeetiin yaaduuba dhugaa rabbi waatu isinii gala jeetiin onneen teessantuu wahii yaaddi jeetiin yaadaan mee ija guduunfadhaati guyyaa irreecha yaadadha laffaatii meeqaan gartee jirjiiramni kun dhufe malee ummanni Oromoodhaa Abiyyi Ahmediif gargaarsa ta'uudhaaf dhiigan kafalleef. Dhiiga Oromoo wanni kafalteef jirjiirama isaa kana jirjiirama ifii kana gonfachuudha. Kanaaf gartee duula kana ficaasanii jiran amma waa hedduudhaa deemutu jira biyya teenya keessa. Kanaafuu sirna gartee nugusaa kana sirna nugusa ilma milik kana dura dhaabbachuun tokkoo keessan gubbaa jirtin isiniin ja'a.